ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አይገባትም የሚለውን አልሰማንም። manni marii bakka bu'oota ummataa marii isaanii idilee gaggeessan dhimmoota hedduu kaasan irratti muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad deebii laatanii jiru. Dhaabbanni humna elektirika Itoophiyaa ji'oota 3 dabranitti galii qarshii biliyoona 26.8 ol ta'u argachuu beeksise. Kanneen hangafoota hoggaa ta'an gabaasota biroos qabnaa amma bal'inattiin isin dabarsaa Arrastan Muhammad. Mana marii bakka bu'oota ummataa marii isaanii idilee gaggeessaniin dhimmoota hedduu kaasan irratti muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad deebii laatanii jiru. Gaafiin karaa galaana Itoophiyaa gaafii seenaa uumamaa fi diinagdee tahuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad ibsuun gaafii kana karaa marii fi dippiloomaasiin ni milkeessinaa ja'an. Itoophiyaa eenyu akka karra galaanaa dhabsiise hin beekamne kan ja'an muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dhimmicha kaabineen hin beeku, paarlaamaan hin beeku, ummanni hin murteessine eenyuun akka murtaa'e hanga ammaatti wanti ifate hin jiru ja'an. Ammas waan nuuf malu karaa nagaan gaafachuu itti fufaas jechuun ifomse. Uumamaa fi seeraan mirgaa karra galaanaa arkachuu osoo qabnu waggoottan dabran mulqamnee turre jechuun paarlaamaa irratti dubbate. Dhimma karra galaana Itoophiyaa waan hin oolle ta'uu hundi hubachuu akka qabu kaasuun dhimmi karra galaanaa dhimma biyya keessaa golguuf osoo hin taane dhimma mirga ummata Itoophiyaa ta'uus ibsan. Guddinni Itoophiyaa biyyoota biroof sodaa osoo hin taane faayidaa tahuu hubachiisuun mootummaan Eertiraa gocha seeraa alummaa keessaa bahuu akka qabus gaafate. Keessattuu daddabarsa meeshaalee waraanaa fi namoota seeraan alaa keessaa bahuu qabaas jechuun ifatti dubbate. Gocha rasaasa dhiyeessuu dhaabuu akka qabu hubachiisuun cinatti mootummaan Itoophiyaa qaama kamiyyuu loluuf fedhii hin qabu. Fedhiin isaa misooma waaraa mirkaneessuun waliin guddachuu nageenya waaraa mirkaneessuu ta'us ibse. Oduma wal qabatuun Itoophiyaan bara kana guddina dijiitii lama akka galmeessitu shakkii hin qabu jechuun ministeerri muummee Dr. Abiy dubbate. Guddinni Itoophiyaa akka guddina kanaan dura lakkoofsaa qofaa miti guddina qabatamaa fi mul'ata qabatamaadhaas jechuudhaan hime. Ministeerri muummee kana kan dubbatan guyyaa har'aa walgahii idilee isaa lammaffaa bara hojii shanaffaa onkololeessa 18 gaggeeffame irratti gaafii miseensota mana marii bakka bu'oota ummataarraa isaaf kaafameen deebii yeroo kennanitti. Dr. Abiy Ahmad gaafiilee miseensonni mana marii bakka bu'oota ummataa dhimma dinagdee irratti gaafataniif deebii yeroo kennan guddinni biyyattii qabatamaa fi mul'ata tahuu ibsanii jiru. Namni funyaan qabu guddina Itoophiyaa fooliidhaan adda baasuu ni danda'a. Gaafa magaalaa keessa socho'u namni ija qabu ija qofaan ilaaluun hubachuu danda'a. Namni gurra qabu dhageeffachuudhaan hubachuu danda'a. Guddinni Itoophiyaa dhimma shakkii waan hin taaneef ija yookaan gurra qofaan fayyadamuun adda baasuun ni danda'ama jee. Itti dabaluunis bara 2032tti Itoophiyaan yoo xiqqaate guddina Afrikaa keessaa sadarkaa lammaffaa ni qabatti. Akkasumas bara 2036tti Itoophiyaan Afrikaa keessaa biyya diinagdeen sadarkaa jalqabaa ni taati. Erga jennee booda kana galmaan ni geenya eenyullee nu dhaabuu hin danda'u jechuunis akeeke. Qaala'insi jireenyaa bara 2000 booda sadarkaa olaanaarra kan jiru tahuu kan ibsan muummichi ministeeraa Dr. Abiy baatii onkololeessaa kan ammoo gara dhibbantaa 11.7tti gadi bu'uu ibse. Kunis erga riformii haaromsaa kanaan booda qaala'insa jireenyaa galmaa'e keessaa isa gadi aanaa ta'us dubbate. Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif meeshaaleen alergii tajaajila alergii caalaa bu'aa argamsiiseera jechuun ministeerri muummee ibsanii jiru. Bara dabree alergiin meeshaaleen doolara biliyoona 8.3 kan argame yoo ta'u alergiin tajaajilaa ammoo biliyoona 8.1 akkasumas haaromsi diinagdee mootummaan gaggeesseen baankiin daldala Itoophiyaa gurmaa'insa liqiitiin du'a irraa baraaree jechuun beeksise. Baankiin daldalaa kufuun damee faayinaansii Itoophiyaa dhabamuu jechuudha. Haaromsi kun akka fayyaa damee faayinaansii Itoophiyaatti fudhatamuu qabaas ja'an. Bara bajataa dabree Itoophiyaan seenaa isii keessatti bara galii olaanaa itti argatte tahuu kan ibsan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad fakkeenyaaf maallaqa alaa ergamuun doolara biliyoona 7.4 argame oomishaalee biyya alaatti galfaman oomisha biyya keessaatiin bakka buusuun doolara biliyoonaan lakkaa'amu qusachuu dandeenyeerra. Kanarraa kan ka'e kuufamni Itoophiyaa dachaa 10 dabalee jira jechuun ragaa bahan. Imaammanni dinagdee Itoophiyaa qonna irratti hundaa'e irraa gara dinagdee adda addaatti jijjiiruuf qophaa'uu bu'aa qabeessa ta'us ministeerri muummee Abiy himan.
dameewwan adda duree ta'an kanneen akka qonnaa, industirii, albuuda, turizimii fi teekinooloojii shanan kanneen diinagdee Itoophiyaa fooyyessuu akka danda'an yaadachiisuun akkasumas bara kana deeggarsa garagaraatiif qarshii biliyoona 440 baafnee jirra jechuun dabarse. Kana malees muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad gaafiilee miseensota mana mariirraa dhiyaataniif deebii kennaniin waliigalaan liqiin Itoophiyaa irra jiru doolara biliyoona 23 ta'uu himuun kanaas ifirraa kafaluuf rakkoon tokkolleen akka hin jiraanne ibse. Mariin liqii yuuroobondii ilaalchisee taasifamaa ture waliigalteen irra akka hin ga'amne mirkaneessuun kunis liqeessitoonni diinagdee fi alergiin keessan saffisaan guddachaa jira waan ta'eef liqii isinirra jiru kafaluuf dandeessu jechuun waliigalticha raawwachuu dhiisuu dubbata. Liqii doolaara biliyoona 4 hanga 4.5 ta'uu yeroon itti kafalamu akka dheeratu taasifamuu himuun jijjiirama biyyaalessaa waliin walqabatee mootummaan liqii daldalaa doolaara tokkollee hin fuune jechuudhaan ifoomse. Bifuma walqabatuun filannoo gaggeessuuf hayyama eenyuutuu nu hin barbaachisu humna gahaas qabna jechuun muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad dubbate. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad filannoon biyyoolessa Itoophiyaa bara 2026 yeroo idilee isaaf qabametti akka gaggeeffamu dubbate. Dr. Abiyyi Ahmad erga walgayii idilee lammaffaa bara hojii shanaffaa mana marii bakka bu'oota ummataa arra gaggeeffame irratti miseensota paarlaamaa biyyattiif wayita deebii kennan filannoo gaggeessuudhaaf hayyama eenyuutuu nu hin barbaachisu humna gahaa qabnaa jechuudhaan ifoomse. Qaamoleen siyaasaa erga karaa isaan itti gara biyyattii galan hayyamneef booda filannoon akka hin gaggeeffamne yaadu kan jahan Dr. Abiyyi isaantu bakka irraa dhufetti deebi'a malee filannoon biyyaalessa Itoophiyaa bara 2026 ni gaggeeffama jechuudhaan dubbate. Kanaanis akka paartii siyaasaatti qophoofnee filannoon kun ni gaggeeffama biyyis itti fufti jechuudhaan dabarse. Qaamoleen qophii gahaa hin taasifne sababa qophii godhuu dhabuu isaaniitiif filannoon kun ni hafa ja'anii yaaduu hin qaban kanaaf martuu qophii gahaa akka taasisan dubbate. Dhaabbanni humna elektirika Itoophiyaa ji'oota 3 dabranitti galii qarshii biliyoona 26.8 ol ta'u argachuu beeksise. Dhaabbanni humna elektirika Itoophiyaa ji'oota 3 dabran keessatti gurgurtaa humna ibsaa biyya keessaa fi alaa irraa galii qarshii biliyoona 26.8 ol argachuu ifoomse. Itti aanaan hojii gaggeessaa dhaabbatichaa kan damee daldalaa Injiinar Andu'aalam Si'aa akka himanitti kurmaana kana keessa gurgurtaa humna ibsaarraa galii qarshii biliyoona 24.9 argamsiisuuf kan karoorfame raawwii irratti galii birrii biliyoona 26.8 argachuu akka danda'ame ibse. Itti dabaluunis humna ibsaa kurmaana kana keessa gurguramee bara bajataa dabre yeroo wal fakkaatuun wal bira qabamee yoo ilaalamu guddinni dhibbantaa 47 akka agarsiise ibsuun kanaanis galii waliigalaa dhibbantaa 96 ol guddatee jiraachuu dubbata. Akkasumas waggaa kana keessa humna ibsaa gurgurtaaf dhiyaate keessaa dhibbantaan 93 biyya keessaa dhibbantaan 7 ammoo gara biyya alaatti akka gurguramus dhaabbatichi akeeke. Dhaabbanni humna elektirika Itoophiyaa gurgurtaa anniisaa biyya keessaa harka 53.6 industiriiwwan teekinooloojii olaanaa dhibbantaa 4.6 dhaabbileen teekinooloojii dhibbantaa 34.6 qooda akka qaban ifoomse. Kana malees biyyattiin humna ibsaa gurgurtaaf biyyoota ollaaf dhiyeessituun Keeniyaa fi Taanzaaniyaan qooda dhibbantaa 4.6 Jibuutiin ammoo qooda dhibbantaa 2.2 kan qabdu akka tahe odeeffannoon dhaabbaticharraa bahe ni mul'isa. Egaan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media gabaasaaleen arraaf jennee walitti qabanne kan hanga ammaa ture sagantaa biroon hanga walitti deebinu nagayaan nuuf tura.